Ashamaa harka fuunee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyyaa jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan yoo jiraattan abduun jedhama. Abduu moobaayilaa biyya sabskraayibii godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Waa'ee araara mootummaa fi waboo gidduutti deemaa jiru irratti maaltu jira har'a waan haaraa waan qabatamaa haala amma irra jiru gurraan isin buusa jechuudha. Waboorraa eenyutu hirmaatee mootummaarraa eenyutu hirmaatee hagammaatti maaltu taa'ame ka jedhuun gurra isin buusaa hagarumaatitti na waliin turan isin jira. Mariin mootummaa fi waboo abaa'oo gidduutti deemsifamaatiin jiru haala gaariidhaan adeemaa jira. Obboleeyyan araaramanii yeroo gabaabaa keessatti akka wal hammataniitiin walitti maramanii akkuma gartee gaafa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti taa'ame sanitti karaa sanirra jechuudha kan inni deemaatiin jiru waan hedduu takka abdii namatti horuudha. Ayyoon Oromoo nuti as keessaa fakkeenyaa fi tokkollee deeggaree yookiin ammoo tokko harka dhoonee tokko balaaleffachuudhaaf osoo hin taane as keessaan ayyoon Oromoo du'arraa baraaramuu malti akkasuma ammas obboleeyyan wal waraanan xarabbeezaa irra taa'anii haasa'u kanatu waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Qabataman ammoo haga ammaatitti maaltu jira kan jedhu mee kan addis istaandaardii dippiloomaasota achiirraa dubbisuudhaan mirkaneeffateetiin gabaase kanaan guutumatti gabaasa addis istaandaardii kanaan gurra isin buusa. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi bakka bu'oota waraana bilisummaa Oromoo waboo gidduutti adeemsifamaa jiru Taanzaaniyaa Daarussalaam hoteela Hayaat Raajaansit keessatti taa'aa jiraachuu maddeen dippiloomaasii dhimmicharratti dhihoo ta'an addis istaandaarditti himanii jiru. Kana malees ajajaan waboo Kibbaa Gammachuu Raggaasaa yookiin Jaal Gammachuu Abbooyyee fi itti aanaan isaa buufata isaanii Kibbaa Oromiyaa Boorana irraa karaa Keeniyaatiin gara bakka walga'ii kanaatitti har'a ganama balali'uu isaanii maddeen wal fakkaataan mirkaneessanii jiru. Mariin kun giddu galeessitotaa fi haala mijeessitoota alaa irraa deeggarsa cimaa kan qabu yoo ta'u keessattuu Ameerikaan karaa jiilaa ergama addaa gaanfa Afrikaa ambaasaaddar Maayikil Hamariin durfamuu fi dippiloomaatota ol'aanoo IGAD bakka bu'an akkasumas mootummaa biyyoota Keeniyaa fi Noorweey argamanii jiru. Mootummaa federaalaa bakka bu'uudhaan itti gaafatamaa odeeffannoo waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa fi itti aanaan isaanii Meejar Jeneraal Damisee Amaanuu argamanii jiru. Lamaanuu qaama marii marsaa jalqabaa caamsaa keessaa Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti geggeeffame keessaa tokko ta'uun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin walumaa galatti hirmaattota 8 bakka bu'aman isaan keessaa 4 ajajaa waboo lixaa fi giddugaleessaa irraa ajajaa ol'aanaa waboo Kumsaa Dirribaa yookiin Jaalmarrootiin durfamu 2 ajajaa kibbaa waboo irraa Gammachuu Raggaasaan durfamu akkasumas namoota dabalataan marii marsaa tokkoffaa irra turan Ejersoo Urgeessaa fi Jireenya Guddataa hirmaachaa jiru. Qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa hammataman akkasuma miseensonni waboo bakka bu'an 2 torban 3 darban keessatti marii siyaasaa haaroomfame taasisuun bu'aa gaarii argame marii kaleessaa eegalee qondaaltota waraana olaanoo gama lamaanii gidduutti adeemsifamaa jiruu fi karaa saaqee jira jedhan. Anga'oonni marii siyaasaa torban 3 darbanii fi adeemsifame irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessuutti yoo ce'e akka itti makaman ni eeggama jechuudhaan maddeen dippiloomaasii addis istaandaardii ibsanii jiru. Namatti tolu yaa Oromoo hedduu takka nama gammachiisaa waan abdii namatti horuudha waan nama gammachiisuudha yoo seexaana taate malee kan araara jibbu hin jiru. Araarri taraa tanaadha akkuma eegaleen akka waan gartee xumurameeti waan gaarii argaree tokkotti gammachuu guddaa Oromoodhaa fi haala bareedaa tokko uume jechuudha. Waa lama as keessatti fakkeenyaaf akkuma isin agartan asumaan immoo viidiyoo kaleessaa keessatti jechuudha Ameerikaa jedheeti kan isin maxxanse dhiifama anis gartee gabaasa akkas jedhu sanneen waan argadheefin Ameerikaa jedhee maxxanse Taanzaaniyaatti jechuudha. Amma dura Zaanzibaaritti kataame amman tan ammoo Daarussalaamitti jechuudha. Akkuma qaama isin dubbise kanarraa hubattanitti Taanzaaniyaa keessatti jechuudha. Qondaalota gartee waboodhaa Jaalmarroo dabalatee Gammachuu Abbooyyee irratti hirmaatanii jiran akkuma dhageessan kana jechuudha. Waan kanarraa kan abdii namatti horu maalinni dura tokkoffaa iccitiidhaan wanti ta'amuu deemu tokko iccitiidhaan kan inni ta'amu. Torban 2-3 dabran kana akka mariin karaa siyaasaatiin jiru hedduu hin facaane jechuudha wanti kun. Gungummiin takka jiraatuyyuu hin facaane jechuudha iccitiidhaan. Kuni waan abdii namatti horuudha. Fakkeenyaaf gaafa mariin amma dura adillee bareeduma ta'ee jechuudha xiqqashoo garaagarummaa qaba waan ta'eef fakkeenyaaf marii amma dura irratti haasawamee jedhamee waa hedduu jedhameeti jechuudha waan sanitti kan seename. Amman tana osoo namni tokkollee hin dhagahamin fakkeenyaaf karaa warra siyaasaa jirutti torban 2 dabran kana mariin jira jechuudha. Akkasuma ammas ammoo Ameerikaadhaan kan inni gartee hoogganamaatiin jiru jechuudha. Karaa hoogganaa gaanfa Afrikaadhaa kan Ameerikaan muuddee akkuma gartee gaafa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti akkasumatti kabajaadhaan ilmaan Oromoo obboleeyyan lameen jechuudha. Akka gartee gaafa duraa abbaa gadaattu si waamee galii maal osoo hin tahin akkaataa kabajaa akkaataa siyaasa gartee fakkeenyaaf warri sunis gaafataatiin turetti akkaatuma
gartee itti godhamutti akkuma warra TPLF san jechuudha kan inni godhamaatiin jiru. Ana hedduu takka gammachiisee jira. Ayyoon Oromoo boqonnaa argatti jedheetii yaada. Kanaafuu iccitiidhaan eegalee wanni kun akkaataa gartee marii milkaa'uu fakkaatu kanarraa tokko isa tokko kan lammataa immoo gartee Ameerikaan daldaltuun siyaasaa kan gartee yeroo garagaraatitti biyya hunda irratti jechuudha. Wanni isiin harka keessaa qabdu malee kan hin taa'amne akkasuma wanni isiin hin taane jette kan hin taa'amne daanyonni jiddu seentonni marii araara kanaa isaanii jechuudha. Ameerikaa, USA akkasuma gartee Keeniyaa fi Noorweey faadhaa jechuudha. Ameerikaan keessaa duubaa dhiibbaan Ameerikaadhaa jiraachuun Ameerikaan beeki daanyaa qofaa miti dirqisiiftuu harka micciirtuu illee jechuun ni danda'amaa jechuudha. Kanaafuu kanaadha kan abdii namatti horuu isiniin jechuu barbaadeeti. Fedhiin gara wabootiin gara mootummaatiin jiraachuun akkuma nama gammachiisutti dhiibbaan uummanni Oromoodhaa godhe akkuma nama gammachiisutti dhugaa dubbachuu fi Ameerikaan keessa jiraachuun daanyaan guddaa murteessaan Ameerikaa ta'uun jiddu seentonni jedhan kun jechuudha. Fakkeenyaaf warri gartee araaramaa jedhee manguddummaa jidduu jiru kun Ameerikaan keessa jiraachuun duraan bara Ameerikaa yaa jira kenna rakkoo Oromoodhaa kana balaaleffannee nu yaachisee balaaleffanne jechuu malee bara homa takkaan agarree bara amman tana ammoo qabatamaan keessaa muudama isii ka gaanfa Afrikaadhaa akkuma gaafa TPLF san keessatti hirmaachiftee kanatti illee gartee hirmaachisuun isii hedduu takka waan abdii namatti horu keessa isa guddaadha jechuudha. Yeroo dhihoo keessatti obboleeyyan lameen walii mallatteessanii anan mallee irra deebi'eetiin jira. Fakkeenyaaf nuti bilisummayyuu dhabnee haa gabroomnu obboleeyyan lameen ofii karaa humnaatiin wal waraanaa Aayyoo fi Abboon jidduutti ajjeefamuu irraa isaan karaa nagayaatiin walii galanii walii galteedhaan nu bulchaa nu haa gabroomsan walii yoo barbaadan. Aayyoon Oromoodhaa ilma keettu akkas ta'anii ajjeesan kunarraa boqonnaa argatti taanaan bilisummaan duraa san jechuudha. Akka biraa gartee bilisummaa isa biraa achi booda itti deebinaa jechuudha. Kanaafuu ana akka nama Oromoo tokkootitti akka lammii Itoophiyaa tokkootitti hedduu takka na gammachiise. Yoo kun ta'ame na amani. Fakkeenyaaf Ormi har'a akkanatti gartee fakkeenyaaf hatta isaa warra biyya bulchaa jiru tuffateetiin akkana ta'u kun iyyuu miilarra kufeetiin araara kana kadhachuudhaaf taa'aa jechuudha. Wanni gartee diinni fakkeenyaaf as jidduutti abdate nuti akka feene wal haa goonu Ormi maqaa tokkoon nu waama waan ta'eef Ormi akkasitti gartee nu tuffatee maqaa tokkoon nu farraju suni akka nuti ofii gartee wal nyaataa jiru akka gartee warra biyya bulchuutii fakkeenyaaf kabiraa wal nyaataatiin jiru kana arganiiti akkasiin gartee karaa saniin nu tuffatanii jechuudha. Gaafa Oromoon araaramee Oromoon tokko ta'ee humni biyya sanii abbamman barbaade dura dhaabbatuu hin danda'u waan beekaniif na amanii ofii isaaniitii fi akka amma gartee qabaa gadina dhiisaa kana dhiisaniitiin karaa saniin illee nageenni ni bu'aa jechuudha. Bakki gartee biyya san keessatti ittiin mootummaa karaa mootummaan kunuyyuu ittiin tuffatamee dhugaa dubbachuu fi sababa gartee Oromoon lameen ofii walitti dhukaasaa jiran kanaaf kanatu nu gammachiisaa isiniin jechuu barbaadeeti. Ani wanni kuni haa yeroo fudhatu ammatti haa ta'amu akkaataan amma itti eegale tartiiba bareedaadhaa tartiiba irratti tahamuudhaaf deemu nutti fakkaataa jechuudha. Akka gartee yaada keenyatti akka ammatti ilaallee argaa jirrutti jechuudha. Iccitiidhaan Oromoon akkanatti waa eegalatuun kun iyyuu hedduu akka nama gammachiisaa jechuudha. Kanaafuu nuti wanni nurraa eegamu ammatti waan bareedaadha jennee harka dhahuudhaa gammachuu keenya agarsiisuudhaa isaan lachuu akkuma gartee dhiibbaa irratti godhatu irratti ammallee dhiibbaa keenya itti fufuudha qabnaa. Kuni waan bareedaadha haga amma duraatu dhiibbaa gartee uummanni Oromoodhaa godhe akkaataa gartee warri godhaatiin ture karaa irratti jibbaatiin turetu kana fide jechuudha. Isaanis fedhiin isaan gaafachaatiin turani bari isaan hundinuu karaa nagaa jechaatuma turani. Garuu karaa nagaa ka jedhamu kana namuu yaada isaa dhiphisaa walitti as fidee xarbeeza irra kaa'atu sanatu karaa itti jabaate malee kun ammoo gartee karaa uummanni dhiibbaa irra godhin akkasuma karaa addunyaaleen dhiibbaa irratti goote kanaani amma kuni taameeti jira. Inshallah fala argatuudhaaf deemna kun waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Kana caala immoo gammachuu viidiyoon akkuma gaafa Tigraay isaanii walitti maraman isaanii walii mallatteessan arguudhaaf jirra guyyaa gabaabaa keessatti yoo Rabbi jedhe kanaadha kan tahamaatiin jiru hanga ammaatitti wanni tahame isa kanaa jechuudha. Kan achitti gartee balali'eetiin jiru gammachuu abbooyyaa akkasuma jaalmarroon kaa amma duraadha kan inni balali'ee gara Taanzaaniyaatti jechuudha. Mariin kun waan Ameerikaadhaan hoogganama ta'ee fi akka waan gartee Ameerikaatti ta'amee akkas godhameeti kan odeeffamaatiin ture garuu Ameerikaa miti Taanzaaniyaa maa isiniin jechuu fi anis akkasitiin isiniif himeetiin ture kaneessa sanirraa na uffulchaa isin jechuu barbaadeeti. An Abdul Moobaalaa Birraayii hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.